daraja bummaara boota tana ilaala waggaa 14 mulu mana madaanii teechee osoo guyyaa tokko maatii ishee hin dubbisin guyyaa takkaan alatti waggaa 14 mana madaanii teechee mee ilaala micittii tana. لا ما اقدر لا تروح يعني انت تبغى تقعدين هنا يا ما تجمعين فلوس عشان تسوي وين بمشي انتهى jira jette waggaa 14 booda guyyaa takkana bilbilte harmee koo fedhii koo malee mana haadhaaf mana intalaatti tolana hojjechiifachaa jiru rukuttaa fi reebicha guddaan narragaa jira jette akkasumas viidiyoo miidhaanis irra ga'inaaf ergite ergasii achumaan baddee amma bilbillisii tasa dalagaa hin jiru kan isiin jiraattu Saudi Arabiyaa dammaamiin keessa ummanni Saudi Arabiyaa keessa jirtan naaf birmadha sinin jetti armeen Oromiyaa sababa itti like share gooteen nama takka bira yoo ga'e tarii sababa keetiin namni gargaaru argamuu danda'a please like share godhaati. Egaa obboleewwan akkuma argaa jirtan micattiin kun dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaa nama nyaatti. Baay'ee kana mana hin jedhamne waggaa 14 jechuun qal'aalee miti. Waggaa 14 daa'imti dhallattee biyya kana dhufti jechuudha dhugaa dubbachuu fi ijoolleen waggaa 14 itti kinoo kan biyya Arabaa deemaa jirtu. Naashin immoo maal jettiin seetanii akkuma dhageessan madaa'imni ishee jechuudha. Maaliif eenyus dhooree maaliif hin galle jetteeni maaltu dhoowwee maaltu hin galle siin jedhe maaf hin deeminre jetteeni ati tikeetti naa kuttu malee eessatti gadi ba'aa eessatti hin deemaa jette jeeyan tun kaawdoo nama beektu ta'ee inuma iyyatti yookiin immoo silkii dhabuu ishiitirraan ta'uu danda'a hin beekamu. Egaa ijoolleen akkanatti rakkatanii mana madaa'imni keessatti akkanatti oggoramanii awwaalamanii baay'eetu jira jechuudha akka tarii ijoolleen akka carraa ta'ee yoo mana namaatirraa isaan fuudhanii deemanii akkasitti wal argu jechuudha ijoollee akkatti rakkoo jirtu sana malee ijoollee baay'eedha jechuudha kan badanii kan lubbuun dhan jiru moo hin jira jedhanii maatiin boo'ee biraa hafee namoota meeqatu jira itti jireenyi biyyaa hambaa kana haa ta'u malee immoo yeroo biyyaa baanu nuti firaachii qabna yookiin immoo nama tokko hin beekna jenneetii miti waaqa tokkicha kan qabannee biyyaa baane ingidihi inni warroota akkanatti rakkina keessa jiran isuma qofataaf argaa nullee hin arginu. Egaa baay'ee takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi mucayyoo kana bichaa miti ijoollee baay'eedha jechuudha kan akkanatti rakkataa dabaddabamaa jiru jechuudha. Ishee kana qofaa miti yookiin immoo biyya Saudi Arabiyaa qofaa miti biyya Dubaay kanarree asumatti jechuudha. Mucattii takkatu jira beektanii hin jirti. Warri uteela qaban sanitti mucayyoo tana qacaratan yeroo qacaran tana mucatti nama guddoodha beektanii nama guddoodha qacaratanii birrii diraama 300 jechuudha. Birrii diraama 300 jechuun dhugaa dubbachuu fi sitti namni afaan hin beekneeyyuu isheen akkuma biyya dhuftan isaayyuu dhoksaadhaan ishiidhaayyuu 300 saniyyuu osoo hin kenniif waggaa tokko guutanii aaduma ijoolleen osuma walirra deddeemanu mucattii san gaggaafatanii egaa waan ta'etti goote kaashiin maalitti of eenyu jetti qarshii ishiitiyyuu hin beektu aaduma biyya Arabaa jirti maqaaf malee akkasitti akkas goote ijoolleen arganii mana sanii baasanii mucattii sanii dhugaa dubbachuuf waan hedduu garaa nama nyaatudha yeroo baay'ee jechuudha. Biyya hambaa kana keessatti waa hedduutu jira qormaata hedduutu jira chaalenjii hedduudha. Chaalenjii yoonus hin jedhu namoota xiqqoo ishee beektanii
barumsa hin qabne kana akkasumas barumsa qabaataniidhaaf miti dhugaa dubbachuu fi kophaa biyya kana keessatti amma namoonni sarratanyaan nama 3-4 ta'aniiti kan hojjetanii eegin tokko immoo namoota tokko qofa kan dhugsadhaan hojjisiisantu jira qixaatiidhaas itti beektanii sarratanyaa takka ijoollee qabaatanii yookiin immoo fooqif jala yoo ta'e yookiin immoo ijoollee qabaatan taanaan laazim nama 2 ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif asitti qixaatitu jira yoo xiqqaate sarratanyaan 2 jechuudha. Isheen garuu sarratanyaa takkittiisan taphataa turanii asuma bakkuma nani hojjedhu jechuudha. Yeroo kanatti immoo akka carraa dhaqeen mana mixattii akka taate hojjettu jechuudha kan obboleechaa isheeti. Dhaqee yeroo dhaqu kanatti mixattiin maatii 8 qabu manni fooqif jalaadha. Yeroo kanatti mixattiin dhugaa dubbachuu fi baay'ee takka garaan nyaattee maaliif in dhukkubsatti sanuu beektanii Itoophiyaawidha. In dhukkubsatti ani akka carraa dhaqeen beeku mana sanii gin dhaqee wanni ishee argu bakka in dhukkubsatti akkamillee nageessi naaf fidi jennaan adidanii jettee ani ijoollee haala hojjetan jechuudha. Lakkoo lookeshinii irree bilbilarree beektanii ijoolleen baay'een namoonni baay'ee namni keessattuu namni gurguddaan kun bilbilumarree hin beeku akkaataa isaanii lookeshinii akkaataa ittiin ergatanii oduu namaayyuu qabaatanii lookeshinii dhibaa akkasitti mixattii sun naannoo 8 waan akkasii makaraa kiyyaan argee jettee garaan keessan dhukkubaa garaan ishee akka wayii kanatti buukoo keetii jira dhugaa dubbachuuf akka nama garaatti baatu na dhukkuba jettee yoo na dhukkubee yoo nan ciibsan noo kanattan jira jettee boosee baay'ee takka dhugaa garaan nyaattee bakka sarratanyoonni yeroo amma akkanatti rakkatan kana bakka akka nama rakkate waan an arguuf arges akkasnatti fakkaatu jechuudha bakka hundatti jechuudha. Mixattii suni tarii ani osoo dhaqu baadhee nama isaaniif fidanii beektee sarratanyaa isaa waan nama biraa agarsiisuu hin barbaanneef aniyyuu akka carraatti kanan dhaqe ijoollee wajjin jechuudha. Mixattii sun lookeshinii irree namallee qabdi lookeshinii irree akkaataa ittiin ergattee ani biraa deemee halkanuma san dhaqanii fuudhanii jechuudha. Mixattii sanachi nama guddoodhallee dhugaa dubbachuu achi baatee waan adda addaa yoon itti agarsiisu immoo antiniin na arge kaameraan jechuudha. Kaameraan yoo situu waa itti himee mixattiin deemtee ishin akkaataa ittiin lookeshinii irree erganii waa'ee bilbilaa kanarra irraan beektuu siidha jedhanii baay'ee tokko natti wacaa turanii jechuudha. Akkas isaaniifis hin dhageenye yoo nama akkanatti baddalamaa jiru immoo osuma waan waaf eeyyuu ta'ee dhugaa dubbachuu fi garaa nama nyaata nama ofii dhiisatiin kabiraatuyyuu yaa ta'u zeegaa biraatuyyuu yoo ta'e yeroo kanatti anis akkuma isheetiinan naa darbiti jedheeti kanan biyya kiyyarraa dhufee anis akkasitti rakkatuu hin danda'a tarii. Kanaaf akkasitti achi baatee mixattii sun baddee alatti ijoolleen fuudhanii yaa'u ishiin mixattiin sunillee hojjetatteeti kan nagaadhaan galte. Akkasitti yoo wal barbaadan namoonni amma fakkeenya mana namaa dhaqan sarratanyaa sun maal keessa akka jirtu namoonni tokko beektanii Itoophiyummaayyuu ta'anii kan waliin gaafannee nagaayyuu kan waliin gaafannee ni jira jechuudha. Kanaaf isa laaltanii immoo wal gaafachuu qabdu. Siniin jechuun jaalladha obboloota koo dhugaa dubbachuu fi nuti hundumtuu tokko namoonni biyya hambaa jiru hundiyyuu waan nu mudatu hin beeknu mana namaati kan jiru nuti hundiyyuu yookiin nama sanis immoo akka nagaa ta'ee jiraatu akka keetitti akka hojjetee argatu akkamitti amma inni dessitaa nyaata nama san ilaaltee yoo itti haasoftee nama san beektanii dhugaa dubbachuuf tasgabbeechuu dandeessu waa yaada wal qoodanirree waa ta'e walirraa barachuu dandeessu. Kanaaf ani eenyumaayyuu waan taane namoota kiyya taanaan nan dubbisa dhugaa dubbachuuf alaa ilaayinitti iyyaa jechuudha. Kanaafiyyuu mixattiin tunis immoo akkanatti kan argamte waggaa 14 difinii teessee
akkanatti kan argamtee jechuudha. Kanaaf yoo wal gaggaafattanii nama baadillee arguu dandeessu isiniin jechuu barbaadetanii obboloota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya guyyaa irraa kanuma fakkaata. Hanga walitti deemnu turtii gaarii isiniin jedha. Asirratti immoo waan hin jechuu barbaade dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kanan jiru. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya yeroo biyya namaa dhufuuf yookiin immoo kaayyoo guddaa qabu. Garuu gaafa as gahanii kaayyoo isaanii san hin dagatu. Maaliif akka ta'e hin beekan. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaana nyaatu namoonni akkasii jechuudha. Kaayyoo dhufaniif san rakkina